ዋው ፋሲካዬ እንኳን ደስ አለሽ dhugaa dubbachuuf ዋው ብራቮ እንግዲህ akkuma argaa jirtanii hundumti keessanuu faasikaa ni beektu waaw baay'ee tokko das nama jedha እንኳን ደስ አለሽ ፋሲካዬ ዋው ፋሲካ ቁመት በልጣይ ነው ያገኘዋል በጣም ረጅም ነች ጎጋ ነች የሽነጋዴ ናት ቤት ግዟል ቤት የገዛናት ነው አዎ ዋው ፊራዬ እንደ ፊራ ቤት ግዙኝ ከኔ ግዙ ከኔ እንግዲህ hundumti keessanuu faasikaa ni beektu dhugaa dubbachuuf baay'ee das nama jedha baga gammaddee baga waaqayyo si gammachiise gammachuu keessa arguu caala wanti nama gammachiisu hin jiru bara hedduu buuchee bara hedduu rakkatte amma mootuyyuu nama rakkate hangargaartudha jechuudha dhugaa dubbachuuf faasikaa hundumti keessanuu ni beektu faasikaan kaan nama amala qabeetti akkasumas immoo huwaadha akkuma beektanii baay'ee namatti tola baga gammaddee baga kanaas sikee namoonni tokko piraangidha yookiin immoo soba kan jedhan soba miti waan kun dhugaadha shin abbaa manaa mucaa tokko ni qabdi abbaa manaa isheetiin gargar ba'anii turanii jiru waggaa meeqa tamaa oliinni waggaa 10 jette kanaafiyyuu ishiin isa dhiiste abbaa manaa biraa argatte sinin jechuun jaalladha ittaan sudhaan immoo namoonni tokko silaashiin dullomte akkamitti heerumti koomentiin nama tokko baay'ee nama garrama bareeda fuulaa osoo hin taane sammuu qabaachuu dhugaa dubbachuu bareeda qaamatan sammuu yoo qabaatte bakka beekumsa yoo qabaatte nama hedduun si jaallata kan namaanis immoo nama kawwal amma fakkeenyaaf namni tokko bareedduudha jennu bareedee amalan qabu yoon ta'e maafi faayidaa hin qabu jechuudha ግን nam bareeda amalan qabu namni akkasii umaaf fayyadu kanaafiyyuu namni amma fakkeenyaaf ijoolleen tokko ijoollee yeroo baay'ee jechuudha ijoolleen qaaman gurraacha yookiin immoo hin bareedan ta'e baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf sammuu qabu namoonni akkasii namoota sammuu qabuudha sammuu kennaafi beektanii namoota hedduudha argitan ta'e እንግዲህ ከዚህ baga gammaddee baga das jedhe እንግዲህ hunduma keessaniif abbaa manaa gaarii isiniif yaa kennu faasikaa abbaa manaa gaarii cidha gaarii akkasiif ta'u hawwiin qaba እንግዲህ ishiin Dubaay kan jirtu cidharree walumaan ilaalla jechuudha እንግዲህ dhugaa dubbachuuf faasikaan ni beektu yoo ta'e namoota hedduun hin beekan namoota hedduutu jaallata namni ishee jibbu hin jiru bara hedduu bu'aa turte bara hedduu dhugaa miskiina dhugaa baay'ee tokko jalqaba yeroo nan argu yookiin immoo baruutu karaa TikTok irratti baay'ee tokko nama kofalchisti beektanii bimbinna fitti baay'ee tokko yeroo dabbarame shillaala bakka Gabreeli yeroo baay'ee dhugaa dubbachuuf waan bakka waan ajaa'ibaati kan ishiin haasoftu bakka jireenya biyya ormaa kana akkaataa dabarsee haala isheen biyya ormaa kana keessatti yeroo barahaa mee beektu miti reekisee Dubaay kana keessatti akka abidda kanatti nama gubaa bakka diraamaa isheen hojjettu addaadha baay'ee tokkoon kolfa jechuudha dhugaa dubbachuuf na winnati ishee bakka osoo amala kana qabaachuu baatte yaa akkuma duraaniiti malee namni amala qabu bineensa bosona wajjin hin bula namoota hedduudha wal bartee namoota bakka jaalatamtu taate ammaadha kan nama wal jaalachiisu amala keetii jechuudha amala gaarii qabaadhu fuula bareedarra amala gaarii isinii galee bareenni qaama keetii uumaa isin fayyadu namoonni tokko bareeda qaamatiin kan injirumti isarra nama agalii qabu nama sammuu qabu filadhu
keessattuu hiriyaa kiree akkasuma dhugaa dubbachuuf hiriyaa gaafa filattan nama bareedaa dhiira bareedaa osoo hin taane nama sammuu qabu nama yaaduu danda'u nama sirrii boruus guddisu nama akkasiitiif kan filatamu jechuudha. Kan hiriyaa godhattan dhiira ta'e dubartii ta'e nama kamiyyuu haa ta'u bareeda qaamarra agalii qalbii isin galee nama akkasiitti kan hiriyaa taasifachuu dandeessan jechuudha. Namni ammaa hin beektu dhiirallee ta'e dubartiillee ta'e siqxanii gaafa ilaaltan waa baay'eedha. Ingitii keessattuu hiriyaan shamarranii baay'ee badduu akka taate ni beektuuti. Kanaaf maal jechuu barbaadetanii nama agalii qabu filadhaa. Yeroo baay'ee ijoolleen keenya gaafan akkana jedhu anatti qabamullee dandeessa hordoftoota kiyya dhiifama wajjiniin yeroo baay'ee waan an arguuf jechuudha. Muudannollee waan an qabuuf akkasumas immoo yeroo baay'ee waan isinillee argitan waan argaa oolurree waan arginullee miti. Kanaaf maalfi nama agalii qabu filadhaa gaafa isiniin jedhu nama agalii hin qabne jiraaree jechuun keessa hin oolu. So maalfi ani namoota hundi wal fakkaataa osoo hin taane dhugaa dubbachuuf namoonni hundi akka waliitti hin yaadu waan ta'eef isinii galee. Kanaaf ni beektuun hundi keessanuu maal jechuudha fanii namni hunda mala akka tokkoon qabu. Ani ma fakkeenyaaf Faasikaa yeroo na ilaalutti bakka dhugaa dubbachuuf waan xiqqoo hin kaffa'amti. Yeroo baay'ee jechuudha hin argitu. Gan uwwinnatiin ishii baay'ee nama hin jedhamu. Misaayyoota akkatu maal jedha seetanii kaleessuma TikTok irratti Faasikaan amma yeroo ammaa kana guddattee faammasnaanii mana ishee dhufee ol nagalchuu diddee faammaste. Ana kanaatillee hin beektu. Dhugaa dubbachuuf ana mana argutti jechuudha amma hordofutti nama sanarree nama geem irratti irree walluudhaan deebitee boosii yookiin immoo dhiifama jettee deebitee boojii jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yeroo na argutti jechuudha. Maal agarsiisaa kuni maqaan namaa wal dhabuun barbaadu namaan yaa namni hunduyyuu namaan wal dhabuun barbaadu ki ishiin baqa ani namaan guyyaan nama tokkoon wal dhabe garrii barraafuu dasnan jedhu namaa sirumayyuu wal dhabuun barbaadu jetti. Innaa akkasii kanaafi ishiin nama gaariidha. Carraan nama tokko carraan nama baay'eedha jechuudha. Kanaaf kinoo waxxaatii fataa kan jedhe argatte jechuudha. Baga biddeen sii baase jechuun dagatinaadha. Faasikaadhanii baga gammaddesi.